boonaan diraama kanaa shaakalaa na eegaa jechuudhaan obseetti hime. Obseenis erga booniin biraa deemee booda haaromsaadhaan jammari kaa'ati jechuudhaan itti dubbate. Haaromsanis wabiin akkasiin jedhetti yoo ta'e situu dura jammara dammarikaa jechuudhaan itti ture. Yeroo kanatti wabiin hawwiidhaa dawalee ani diraamaa kootiif qophiidha ati hoo qophiidha jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti hawwii fi abdiin badii waan baay'ee hojjechaa jiran. Yeroo kana keessatti obseen haaromsaadhaan wanta garagaraa haaromsanis yeroo ati akkatti nan taasisaa jirtu kana maaltu akkanatti dhagahamaa jiru osoo beektee jechuudhaan itti dubbate. Obseenis maaltu sitti dhagahama miila jaalalaati jechuudhaan itti dubbate. Tichi osoo beektee jechi kan kee ol akkanaan jedhu akkamitti sitti hima jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti obseenis akkasii ati osoo nama si jaalatu miidhuun garmalee akka namatti dhagahamu osoo beektee akkam si godhu jechuudhaan itti dubbata. Yeroo kanatti heerumsa ani waa'ee jaalalaa natti hin kaasin ani icciitii hin baasuu jedhee jira. Kanaafiyyuu sin dubartoonni jaalala hin beektan fakkeessuu malee jechuudhaan itti dubbata. Yeroo kanatti wabiin Firaa'oliin laalimee kan ammaa ilaaluu qabda. Nama ajaa'ibu namni amanamu garmalee akkasitti keessa namaa madeessuun jechuudhaan itti dhimti. Firaa'olis yeroo kanatti waan baay'ee gadditeetti biraa deemti. Yeroo kanatti haaromsa gammeen haaromsa miirri kee miira ajaa'ibaati jechuudhaan itti dubbata. Firoomsanis kinoo haala kana taananii nuti immoona jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti hawwiinis Firaa'oliin ani yeroo baay'eedhaan nama hin barbaadu nama dhiira amanuu hin barbaadu. Adaadaan koo tokko waan akka jettee hin beektaa dhiirri akka qotiyyooti. Qotiyyoon gadi jedhee mataasaa gadi qabatee qotu akka qotu hin beektu naan jetti turte. Yeroo sanitti fireenis waan ishee baay'ee gaddatetti kaatee biraa deemte. Hawwiinis Firaa'ol maal lagattee deemta kootu na eegi jechuudhaan itti dubbatte. Isheenis garmalee waan itti gadditeef itti hin dubbanne. Yeroo kanas firoomsanis yeroo kanatti hiree Firaa'ol ani sitti jedhu seenaa Firaa'ol jaalatee hin beeku. Kanaaf shamarran haala kanaan eessaa jechuudhaan itti dubbata. Siksee sanitti seenanis atumtii wanta ija keetiin argitu maaf amanuu dadhabda jechu ati wayi tokkoon si tuqe natti fakkaate jechuudhaan itti dubbatte. Firaa'olis tolee amma ani kophaa koo taa'uun barbaada na biraa deemii jettee biraa kaasti. Yaa ta'u malee seenaan gisee sanitti tolee taa'ee kophaa kee jettee biraa gotti. Yeroo sanitti seenanis jaalattus jibbitus mucaan kan kun kan koo qofaadha jechuudhaan itti dubbatte. Ani immoo seenaa nan beektu kanan yaadee fi kanan jaaladheef duubatti nama hin deebine jechaan garaa ishee keessatti kutatte. Osoo ati ija keetiin ilaaltu ani immoo haaromsaa kan koo godhadha jechuudhaan karaa ishee kutte. Yeroo kanatti hireen Firaa'olis waan baay'ee gadditee akkamitti kana godha jechuudhaan muuziqaa jaalalaa jajjabaadhuu garaa koo kan jedhu teessee dhaggeeffachaa koo rabbina hubattu isheen koo ishee na jaalattu kan jedhu dhaggeeffachaa taa'aa turte. Iyyoyyaa harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii siifan jalatti argamtan jirtu jirra jecha mana kana laayik sheer sabskiraayib gochaa jirtu. Manni kun mana muudannoo garagaraa kan qabatee dhufudha. Akkasumas waa'ee jaalala keessatti walitti bu'iinsa fi walii galteen gara kamiin muudannoon akka nurraa gahu kanarraa argannudha. Anis yeroo hundaa simbiraan gahuudhaaf abdiin qaba jechuudha. Yeroo sanitti
Firaa'ol kophaa ishee waan teessee gaddaa jirtuuf duuba ishii galee haroomsanis Firaa'ol koo maal taatee laata osoon ani duuba kee dhufee amma daa'umsa kee gadda kee kana sirraa fudhadhee maaloo akkamitti sitti himu fireetoo haroomsa Firaa'oltoo jaalala ani sii qabu jaalala koo sii ibsaa ture amalli kiyya kun akkamita hoomumaan ani jaalala kee sii ibsa maaloo jechuudhaan duuba ishii jaajjee gadda keessatti argama. Yeroo sanitti isheenis akkamittan jaaladhee narratti kana deemaa jechuudhaan yaada keessa baddee yaa ta'u malee hiriyoonni lamaan walii galanii isaan gubbaarratti jaalala isaanii sharrii godhaa jiru. Yeroo kanatti fireenis bakka teessetti boqooshii qabattee jaalalli ija hanqabu han jedha suni isaa dhugaadha. Seenanis garaa ishii keessatti waan akkatti si cinqee barnoota si garsiisee kanaafiyyuu anan beekaa jechuudhaan itti dubbatte. Firaa'olis ija koo dunuufadhee si jaaladhee ija koo fuulduraa na biraa baddee jechuudhaan itti dubbatte. Seenanis jaalattus jibbatus anis akkati feerumsaarra fagaattu feegattoo taanaan anis yoomiyyuu si biraa hin fagaadhu jechuudhaan cinaa teessee itti deedaatti. Yeroo sanitti fireenis ani maalummaa isaan jaaladhe garuu naan galle ijummaa isaati moo ejjennoo isaati moo amala isaati ana koo gaafinaa ta'e jechuudha. Ani kanan jibbu keessa tuffii shamarran qabuu isaati garuu jechuudhaan itti dubbatte. Hireenis yaa waaqayyo koo anaaf naamusas amalas naa kennitee jirta. Ani osoo inni akkasitti haala kanaan shamarran jibbuusaa jechaa jirtu ani jibbuu san dandeenye. Yeroo kanatti bilbilli mana barnootaa dawwalamee akka isaan iraftiidhaa gara dareetti ol deebi'an itti dawwalama. Isaan garuu lamaan isaanuu jaalala keessa waan jiraniif deebi'uu hin dandeenye. Seenanis isheenis ani seenaa ammaan jammartii waan tokko naaf gochuu hin dandeenye natti hime jechuudhaan itti dubbata. Seenanis obsaan aannan goromsaa dhugan kan jedhasan waan ta'eef kanaafiyyuu obsa horadhu ittiin. Yeroo kanatti isheen koo micayyoo wannan ani jedhe hunda naaf dhagahuu dandeessaan jechuudhaan itti hima. Yeroo sanatti gammeenis waa'ee mucaa koo kati wanta hamaa itti haasa'uu qabda jechuudhaan itti dubbata. Ati immoo naaf obsii akkasummaa hin ta'u jechuu seenaan itti dubbatta. Yeroo sanitti mucaan durbii kiyyaa mucayyoon ani jaaladhu honarraa fudhatu an ija kootiin arguu hin barbaadu jechuudha. Yeroo sanis seenan waan rifattee fi haaromsaan durbii keedhamoo jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kana keessatti haaromsaa yeroo kanatti amma wabiinis amma haasaan biraayis Firaa'ol eessa jirti jedhee gaafatu. Seenanis Firaa'ol yeroo hunda boota ishiin teessusan hojjattee jirti jedhee itti dubbatte. Yeroo kanatti innis ishee kutee gara Firaa'ol gisee deemu duuba yaamtee wabii kan kiyya sanoo maal naa gootee jechuudhaan gaafatti. Wabiinis amma jaalallee koo bira obsituu garaa qabbaneessituu garaa kootii biran deemuu barbaada jechuudhaan gatee deeme. Yeroo sanatti Firaa'ol haaromsaa garmalee waan jaalattuuf yaada keessa baddee teesse. Innis jaaladhee miti firee koo kan koo qofa si gochuun barbaada. Anis kana hunda kana raawwachaa jiru ati garuu ana hubachuu dadhabdee jedhee wabiin itti dubbata. Osoo ija kootii fi maalummaa koo ilaalte maal qabaa? Anis miira kee hubuu gochuu baadhee hangam tokko na gammachiisaa jedhee duuba ishee dubbata. Yeroo anaa dhiphisu akkati miira gaddaa keessa naalaa seentu Firaa'oltu hin barbaadu jechuudhaan aamsa isaatti dubbatata.
Yeroo kanatti Firaa'olis haaromsaa garmalee waan jaalattuuf uumatti bukkee dubbachuu keessa isheetti jaalalli hin jiru. Yeroo kanatti Firaa'ol jedhee maal kophaa kee teessaa maal asii gootaa jechuudhaan dubbata. Wabii miira gaarii keessa hin jiru jedheetti dubbata. Ana firootoo jechuudhaan ofitti qabee gateettii isaa qunxuxa isaa jalatti of jala godhatee ishee sossobaa jira. Yeroo sanitti haroomsan isaan yeroo argu baay'ee gaddee itti isaan ilaalee karaa isaa kute. Innis mucaan adaadaa kootii jaalallee tootiin akkamitti narratti fudhachuu danda'a kan jedhu yaada keessa galee baay'ee tokko kan dhiphamedha. Eeyyanikaa mii isinoo diraamaa kanarraa maal hubattan? Ani akka kootitti jaalala keessatti adaadaadhaa wayinis obboleetti tirootootii jechuun wanta ilaallamu keessa hin jiru. Jaalalli baay'ee hamaa akka ta'e kanan hubadhu. Isinoo mee maal hubattan? Koomentii jalatti turtii gaarii.